galgala barreesseeraatii yaaddee arranaa jedha ture. Na baqqaatuma akkasitti neennu naannoo ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 guunneenu moolii barreessina noormaalii ma ture kuni sanaa booda gara ji'a 6ffaatti dhugaama jirtu natti minaan jedhe. Innaan hiriyaa qaba ture akkas ta'e garuu bakka akkas taanaan akkasittiin gargar baaneerra innaan ishinaan jedhe ani garuu hiriyaan amma jaalladhu tokko injirti Dubaay jirti amalaan baay'ee olii galaan jirru akka gargar baanurra deddeebitee natti maarti anis immoo isheen barbaanne yoo barbaadde bilbilaan ishee ol si barsiise haalota jiran ishee faana iyyuu haasoo hin dandeessanaan jedhe. Nan barbaachisuun jedhe. Sanaa booda bakka yaada koo mari'adhee waan ta'uu waan gochuu qabu sitti himadhee gara 7 booda ishi baqqaan jedheen. Gaafan ishee dheedhu bakka sanaa booda namni jechuudha. Suuraa inni jalqaba naa ergee ammallee bilbila koo keessa ani suuraa tokkoon ergee fi sanaa booda noormaalii maasootti kaan. Eegga dhannee oggaa tokko guunnee obboloota isaan ol na barsiisee amma sanaa dhugaa waaqa jiraataa viidiyoo guyyaa tokko natti dawwaleen beeku anis viidiyootti dawwaleen beeku. Sanaa booda oggaa tokko guunnee maatii isaa wajjin ol na barsiise. Eegga maatii isaa wajjin ol na barsiise booda anis immoo obboleettii addana keessaa qabaa. Obboleettiin koo baay'een sodaadhaan gafa godhaa. Jechuun jirai obboleettii osoo hin taane anaaf haadhaadha. Waa ishee yeroo booda irratti sitti himaa sodaadheeniini namni akkasiin ol bareen jiraa. Garuu immoo sitti immoo sodaadheen jedheen. Innaan jaalladheettaa naan jette. Jaalladheeran jedheen. Innaanii ishin ilaalla naan jette. Innaan siin ol baruu barbaadan jedheen. Ishi lakkoofsa koo kenniif naafa bilbilu naan jette. Lakkoofsa ishee kenneefi isa booda olii bilbilanii maaleedhanii naasaanii isa booda bakka ol baranii achi booda immoo obboleessa dhumaan qabaa. Isaa bilbila isaanii lamaaniin olitti kennee obboleessa koo wajjinis naasee bakka sanaa booda ol barree noormaalii waggaa 2 booda waraqaa argachuun qaba naan jedheen naan amma mitiin jedheen. Egaa waggaa 2 wajjin turree jechuudha. Innaan maaliif naan jedheen naan amma miti hin obsinaa hin ilaallan jedheeni bakka waggaa 2 finnee. Maaliif etteeti maaliif obsina ni ilaallate namanne moo itti namanne moo wantichatti moo wayisa moo waan itti namanne irra caalaayyuu jiree yeroo tokko waan sooshaal miidiyaan barreessi sodaachisa beektee akkam ta'a dhummi isaa akkam taa'ee waan yaaduufu boodisaa akkam ilaadhee waan natti dhaga'amuufuutti yaa'ee qoyin obsinaadhaanii dhumarratti waggaa 3 gaafa jaalalaan waggaa 3 intinii taaneennu bakka sanaa booda angara biyyaan galaa biyyatti galeen dhaqee maatii keettoo raqata ergadhanaan jedhe. Inna yeroo tokko namni kun sobee ana goyyomsamuu dhuguma hidhadhee yaada keessa kootti beettee achi booda galuudhaa fi bakka hojii isaatii ba'ee waraqaan qabu ture achiiti bakka hojii isaatii ba'ee tikeettii minaaminii sirreeffachuu fi gara intinii deeme Suudii keessa maanni inni kuni Riyaadiin deeme. Imbaasii. Gara Riyaad deeme achi booda bakka dhaqee waraqaa isaa sirreeffatee sumaa tikeettii eeggataa jiru akka carraatee poolisiin qabe. Poolisiin qabee sa'aatii sana immoo mana hidhaa keessaa boon baay'ee ulfaatayyuu ture. Inna bakka sagaleen isaan bade achumaan anoo silayyuu bakka na sobamuu maaliin jedhee tun beekee qabame waan ta'eefu waraqaa sana harkatti baateen jiru manuma keessaa taa'anii ijoollee wajjin ba'anii akkuma ba'aniin qabamanii sanaa booda bakka
eeggantanii ta'ee mana guyyaa biraa ji'a tokko guyyaa 20 booddee nan qabame poolisiin na qabedhee bilbila mana hidhaannaa bilbile. Bakka baay'een isaatii sana achi waaqayyoon nan kadhadhan immoo musliima ture waan ani irra darbe tokko musliima ture inni animmoo anis musliimuma keessaan kiristaana ta'e garuu anis dura naman waa'ee amantiif immoo waa xiqqoo ishee sitti mee darba. Inna ani musliimaa an kiristaana akkam goona kana innaan akka amantii keenyaatti jiraannaan jedhee akka amantii keenyaatti immoo an jiraachuun barbaadu maaliif achi keessaan dhufe waan ta'eefu akka sanatti jiraachuun barbaadu anaaf isa gidduutti boru waaqayyoo ijoolleen nu kenneennaan ijoolleen keenyallee agaagulii ta'u waan ta'eefu akka sanan barbaadu. Inna akkam gochuu qabna inni guyyaa tokko teenyee mari'an. Inna macaafa qulqulluu buufadhuuti dubbisi. Eega dubbistee dubbichi dhugaan sii galeenna in amanta. In ta'u taa'ennaan immoo waaqayyo akkasatti tole haa godhuun jedheen. Isaa booda innillee waldaa araaraa minaaminii viidiyoo waldaa araaraa minaaminii hordofa yeroo tokko. Inna macaafa sanas buufatee dubbisuutti ka'ee eega dubbisee booda guyyaa muraasa booda naa bilbilee amantichi anoon beeku keessa koo seenaa irranaan jedhe. Innaan dubbisi sirriitti jedheen. Sirriitti dubbisin jedheen. Innaan ishi baqqanaan jedhee hin dubbisee sanaa booda gara waggaa tokko akkas isa booda baqqaanis amantii sana nan qabadhanaan jedhee mucattiin tokko asuma tiktookii irratti hawwii jedhamti ijoolleema biyyaati. Isa booda ani isheen beekan ture akkasitu jira gooftaa fudhachuu barbaade dhennaan ishi baqqaanan kadhadhaa fi ijoolleen jiru naan jettee ijoollee wajjin dhufanii kadhatanii fi gooftaa fudhatee ani yeroon gumne yeroo suma sana nama macaafa barsiisu barbaaduutti kee barsiisaa jechuudha. Inna barsiisaan sun amma miinseenuu ta'ee jira rabbuma dhama ijoolleema biyyaati. Innaan ijoolleen sana xoqqomanii innaanii akkasii jedheennaan rakkoon qabu nan barsiisa naan jedhe. Innaan ani daataa kan ji'a siin guuta rakkoon qabu naa barsiisi macaafa barachuu qabaan jedheen. Anillee tokkodhee isa wajjiniin taa'ee macaafa barachuutti ka'e. Macaafa barannee isa booda innillee gara hidhaatti sii deebi'a. Hidhaatti akkas ji'a tokkoof wayii taa'ee waaqayyo carraa godhee carraa ta'ee mana hidhaa sanaa galee maatii isaa dhaqee dubbisee maatii bukkee xiqqoo ture gara maatiin koo jiranitti xiqqoo irraa fagaata waan ta'eefu naannoo maatiin koo jiranitti siqee dhaqee mana kireeffatee naannoo sanaa naman beeku ture barsiisaa rabbummaa ammaa fi ijoolleen bebbeekutu jiru waan ta'eefu isaaniin intineedhee jaarsolii waldaa makaana yesuusii namootan bebbeekutu jiru isaaniin ol barsiisanii cuubamee isa booda gara intiniitti deebi'ee jechuudha. Achii boodaan immoo ji'a 12ffaa biyya kanaa bara 2025 galee bara 2025 galee achi gallee cheerchiitti gaa'ila keenya dhaabbannee deebinee kun amma moddana jirraa jechuudha. Waaw, baga gammadde dhugaa rabbii kan kee kan ta'e jechuudha. Kan kee kan ta'e eessa iddootti jirtutti dhufa lakkaa. Kan kee kan taane ariita yeroo tokko. Kan kee kan ta'e garuu eessaan akkamitti dhufuun beektu salootii maal eeggachuudha malee. Innaa an baay'ee gammadeera baay'ee natti toleera seenaan kee bareedaadha. Atiyyuu jabduu dubartiidha. Kan daftee sasiif hin taane dhiibtee sasiif ta'uu qabattee siin jedha. Baga gammadde dhugaa rabbi amma jaalalaa wajjin jiraachaa jirtu kayoon baata reeti moo waraqata kee fudhattee moo akkamidha? Innis Dubaay jiramni? Inni saddanuma jira. Mana hin jiru akkamii seeti? Mana hin jiru mana baay'ee gaariidha. Sigalee mana hin jiru mana baay'ee gaariidha.
hojii yoon barbaade amma fakkeenyaaf hojii onlaayinii wantoota akkasii manuma kana taa'ee mana firii deemii qabudha jechuudha. Obboloo amma siisteriin koo isheen waraqaa qabdi dhuftee nu bukkee na bukkee torban tokkos ji'a tokkos akka barbaadde teessee deebi'uu dandeessi. Innaa manni kun waan firii deemii qabuufu waraqaan tinii sana baasuun barbaanne lammatammoo takka hojjennee hojii mataa keenyaa uummachuuf waan hin tineennuufu amma sanatti asuma hojjechuu barbaadeen. Akkas taanaan immoo achuma taa'eeti isaa hojii naqee wal argee hojii keetti deebi'i maal jedhiifa taa'ee malee achiin ba'i manchi gaariidha akka taasisuuf tokko irratti garuu beeku miti akka tabbaa manaa qabdu akka tamma heerumtee dhufte maal kana isaan beeku. Yaa hin beeku sirriitti beeku. Akkas taanaan kottee kee fuuteen ba'ii jecharraa achuma taa'ee viizaas immoo mucaan sirra dubbataa wanti argitetta waggaa 2 riyaala 10,000 sirreeffamuu qaba jettee ani seera kana reefuun dhagaanaaf naan galle seera akkasii. Baay'ee firii bisaara nan dhufa jedhee iyyuu maraachaan ture ani yaada koo kaasuu kotti immoo har'a gammadeeraan nan dhufa dheen ture nama suuqii fa'aa keessa hojjechuun barbaada maali kan onlaayinii dhaan namni baay'inaan na beeka waan ta'eef hojii suuqii keessa hojjechuun barbaada dee Dubaayiin karoorsee ture haala isheen amma natti himteen immoo baganatti hafeen jedhe haala isheen amma dubbattuun jechuun annan kanan beeku viizaan takkaa bitamaa riyaala 10,000 takkaa bitamaa